Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa nagaan keenya bakka isin jirtan maratti sinaa qaqqabu baga ayyaana irreechaa kan bara 2017 nagaan geessan isiniin jennaarra deebi'uudhaani egaa akkuma isin beektan guyyaan irraa guyyaatti uummanni Oromoo walitti yaa'uudhaan iddoo adda addaarraa godina garaagaraarraa walitti yaa'uudhaani irreeffannaa geggeessaa jirudha. Nunis egaa sana isin daawwachiisuudhaaf asitti argamnee jirra. Mee akkamiin argite Sooniko? Egaa baay'ee namatti tola margee ayyaanni irreechaa guyyaa har'aa kana kabajamaatiin kan inni jiru keessumaayyuu ilaalteetiin jettee qeerroof qarreen abbootiin gadaa uffata aadaa Oromootiin faayamanii sabaa fi sablammiin hedduun asitti hora Finfinneetti argamaniitiin ayyaana irreechaa kan bara 2017 haala adda ta'een haala ho'aa ta'een kabajaatii kan isaan jiranii irra deebi'uudhaan kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa baga ayyaana irreechaa kan bara 2017tiin nagaan geessan. Namoota asitti argannee fedha qaban tokko gaaffiiwwan ayyaanni maal akka fakkaatu isaaniin gaafachuudhaan turtii taasisna jechuudha. Haga xumuraa qophii keenyaatti nu waliin turtanii akkasiin nu daawwattan gamanumaan isin afeerra irra deebi'uudhaan baga geessan baga ayyaana irreechaa kan bara 2017 nagaan geessan ayyaanni ayyaana gaarii ayyaana milkii isiniif haa ta'u turtii keessan nu waliin taasisa. Kota gara-gara sini. Acung. Tole mee walaa barruu eessarraa dhuftanii baga ayyaana irreechaa geessan? Ishee eekkarraa hin dhufe waradaa Asirii eekka liyyuu bootan Calalaqwaan jedhamu. Isheenaa Akkamii ayyaanni irreechaa irreeffattanii jirtu? Irreeffanne taamitti dasnameedha. Irreechi irree keenya Oromoodha batalayyiidha. Batalayyi immoo Dr. Abiy Ahmed kana nu uume taarikii waggaa 150 Finfinneetti kanaan irreeffanne baxaamittan isaan galateeffadhaani. Na baxaamittan isaan jaaladha ulfaatanii haa kabajatanii biyyi keenya moo nagaa horate irreecha akka Itoophiyaatti gabii qaba. Oromoo bichaa muti Itoophiyaadhaaf hunduu kan galii qabu ammas immoo sabaa hundi isaaniitu ayyaanni kun ayyaana Oromooti muti ayyaana Itoophiyaati. Harka keenya wal keessa godhanne biyya keenya guddisuu barbaanna. Biyyi keenya nagaa ta'u siin jedha galatoomii ishee. Galatoomaa isinillee. Ishee. Tole mee baga ayyaana irreechaa kan bara 2017 nagaan geessan walaa barruu eenyu jedhamtu? Ani obbo Habtaamuun jedhama. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Qarsaa Mallimatiin dhufe. Irreechi bara kana baay'ee namatti tola. Kan bara darbirraa baay'ee wanni namatti tolu daandiin kanatti hojjetamee nu mul'achuun isaa baay'ee nutti tolee jira. Isarratti immoo haalli manni keenya ittiin bahee irreeffachaa jirus baay'ee namatti tola. Kanarraa nafe immoo biyyi keenya biyya nagaa nu haa ta'u jenna. Baay'ee namatti tola irreechi bara kana. Mee irreeffattanii jirtu akkam immoo? Irreeffadheera baay'ee namatti tola. Haalli uummanni keenya illee ittiin irreeffachaa jiru illee baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola. Kan bara naannu ga'e bara uftunnuu haa ga'u jenna. Tole galatoomaa ayyaanni ayyaana milkii isiniif haa ta'u ayyaana irreechaa. Ayyee isiniif illee haa ta'u. Jiraadhaa horaa bulaa. Baga ayyaana irreechaa kan bara 2017 nagaan geessan walaa barruu mee eenyu jedhamtu eessarraa dhuftan? Ayyaani duraan dursee isinis bagan isiniin jedhani maqaan koo Baacaa Magarsaa naan jedhani. Kanan dhufee godina Shawaa Lixaa dandii lafa galgalaa lafa gaggaraagaraa kan jedhamu tokkotu jira achitti tan dhaladhe. Har'aa irreecha kanaafi asitti wal geenyee jechuu barbaadeettinani. Akkamii irreeffattanii jirtu maaltu isinitti dhagahame asitti argamtanii irreeffatu keessanii? Irreeffanne kaa baay'eedha waaqayyo galannaa ga'u maaliif egaa xiqqooshii dhiphina iddoollee yoo ta'e malee akkuma hin ta'in uummanni keenya tasgabbiidhumaan maanguddoo daa'imni akkuma humna qabeetti sadarkaadhaan wal dabarsanii wal irreeffachee kun of kalaa jirraan bayyuu irreeffachaa jiru kun egaa namaa jalqabee ta'u. Mee wanti adda isa taasisuu kan bara darbeerra?
wanti adda isa taasisu irreecha kanaa sitti argamtanii irreeffattanii jirtu waan ta'eef wanta addaa wanti isin argitan maaltu jira? Egaa maaliifii wanti addaa barreen gaddaarraa naannoon irreechaa kun baay'ee nuuf fooyya'e akkasumas immoo baay'inni uummataa waggaa waggaadhumaan dabala wanta waggaa waggaadhaan dabalaa jiruuf gara fuulduraatti magaalli kun yookaan immoo naannoon Oromiyaa kun gara fuulduraatti aadaa fi turizimiidha jalaatti qindaa'ee akkasumas gara yuuneeskootti beekamee naannoon kun odoo gara fuulduraatti bal'atee karris illee nuu bal'ate uummanni keenya baay'ee hin cinqamu waan kana ta'eef gara fuulduraatti kana odoo itti nuu yaadanii kanaan jedhuun yaada koo dabarsuu danda'e. Tolee galatoomaa ayyaanni ayyaana milkii isiniif haa ta'u. Ayyee waliinuu nuuf haa ta'u nagaa nuu ta'a galatooma. Tolee guddaa galatoomaa baga geessanii eenyu jedhu eessarraa dhuftan? Ani maqaan koo Abbaa Bokkuu Odaa Bulluqidha. Horroo Guduruu Wallaggaarraa dhufeera. Kanaaf ayyaana irreechaa kana dhufneerra ayyaana irreechaa kana sabni Oromoo ayyaana gaarii waan ta'eedhaaf saba Oromoodhaaf sirna gadaa keessatti ayyaanni irreechaa bakka araaraa bakka jaalalaa bakka guddinaa waan ta'eedhaaf bakkuma jiruuti sabaaf lammoota illee walitti hammatee kan ayyaanifamu waan ta'eedhaaf Oromoo qofa otoo hin ta'in sabni martuu kan Itoophiyaa irratti otoo hin ta'in biyya alaalaa kan jiru kan irratti hirmaatu ta'uu isaati. Kanaaf gammachuu guddaa waan qabnuudhaaf keessumatti ayyaanni irreechaa sirna gadaa keessatti bakka guddaa waan qabuudhaaf ayyaanni irreechaa keessa maaltu jira? Tokko jaalalatu jira, araaratu jira, nagaatu jira, obbolummaatu jira, tokkummaatu jira. Kanaaf uummanni keenya uummanni Oromoo ammarraa kaasee barri kun keessumaa bara 2017 kana keessatti baay'ee jijjiirama guddaa waan jiruudhaaf ayyaanni irreechaa kun barana waggaa 7ffaadha kabajama. Baay'ee qulqullinaatiin ayyaanni irreechaa sirni gadaa Oromoo baay'ee fagaatee gatamee dagatamee kan ture yeroo kana ol ka'ee uummanni Oromoo tokkummaa isaa cimsee amma bakka qabsiisee jira. Garuu bara 2017 kana keessa kan ani yaaduu barbaadu uummanni Oromoo lixaa baaf kibbaarra kan jiru nageenya barbaaduudha, araara barbaaduudha, tokkummaa barbaaduudha. Keessumaa nagaa kan caalu hin jiru. Yoo nagaan jiraate baanii galuun waan hundumaa hojjetatanii jiraachuun nagaa waan barbaadeef dhiifama walii gochuudha. Gara dhiifamaatti otoo deeman gaarii natti fakkaata. Kan walloole walitti araaramuudha. Kan walitti dallansuu qabu fixachuudha. Uummanni Oromoo lolan barbaadu. Namni uummata Oromoof dhaabadha namni jechuu barbaadu. Namni uummata Oromoof dubbadha jechuu kan barbaade yoo jiraate hundinuu gadi taa'ee mariif marabbaatiin xumurachuudha qaba malee wallooluun qabu, walitti bu'uun qabu, wal ajjeesuun qabu, wal saamuun qabu, nageenya barbaanne jechaadha. Kanaaf sirni gadaa Oromoo keessatti dursuma waggaa 400 kan ittiin jiraataa ture nagaa barbaada. Dhiifama qaba. Maal jedha uummanni Oromoo yeroo taratu keessatti 10 obsii, 10 gorsii, 10 dhoksii jedha. Kanaaf walii obsuun, walii gorsuun hawaasni kun kanaan dhufee nagaan bahee galuunsaa baay'ee bareedaadha. Ammas qeerroon keenya bakka jirutti kan inni itti dhaamuu barbaadu qeerroon Oromoo safuu barbaadu, safuu baruu qabu. Safuun kan tokkoffaan Waaqayyooti, lammaffaan hallafaati, sadaffaan kan abbaaf, kan haadhaa, kan hangafaa safuudha. Namni safuu bare baay'ee rakkoo nama hingatu jechuudha. Safuu badeetidha namni walitti bu'aa. Safuu aadaan keenya, duudhaa keessa aadaa Oromoon aadaa nyaataa qaba, aadaa uffataa qaba, aadaa dubbii dubbatu qaba, safuu dubbata, nagaa hojjeta. Ani kanuma hin jedha jechuu barbaadeen. Tolee mee irreeffattanii jirtu maaltu isinitti dhaga'ame guyyaarraa? Irreeffannee irra gammachuu kan hin jedhamne nutti dhaga'ame. Keessumaa jijjiirama guddaatu jira. Jijjiiramni guddaan baay'eetti gammachuu uummanni Oromoo kana fakkaatu kun naannoo miliyoona 7 miliyoona 8 ta'a jedhee na yaada kan tilmaama mataa kootti. Kun hundinuu asirratti wal ga'ee jaarsaaf jaartii qeerroof qeerrittiin nagaatiin galuunsaa ayyaanni irreechaa waggaatiin namni kana ga'uunsaa ayyaantuudha. Ayyaantuutiin kana ga'ee bacaqii gannaa keessaa gara booqaa birraatti ba'ee kana arguunsaa keessumaa barana waggaa 7ffaa kabajachuu keenya sirriitti ni gammanneera. Keessumaa waggaa 7ffaa amman kabajanna akka kanaatti baay'eetti dammaqeera. Uummanni jaalalli jira, nagaan jira, tokkummaan jira. Qeerroon namoonni hundinuu aadaa uffata aadaatiin faayamaniiti jiraatu. Abbootiin gadaa bakka qabataniiru, qeerroon bakka qabateera. Baay'ee nagaatii eegamee jira. Gara fuulduraattis akka kanaatti deemee amma sagantaa guddaatiin karaa aadaaf turizimiif karaa mootummaa naannoo Oromiyaa bakki kun sirriitti babal'ate gaarii nutti fakkaata. Uummanni bal'ataadha jira, uummanni baay'ataadha jira. Uummanni Oromoo ammayyuu qixxeetti hin dhufne. Otoo uummanni Oromoo qixxeemmatti
otoo dhufe amma magaalumti Finfinnee iyyuu gaa jedhee yaadoon akka kootti. Kanaaf han dhufeeru muraasa waan ta'eef fuulduratti immoo abdii guddaa waan qabnuudhaaf babal'achuu qaba. Oromoon bal'aadha, Oromoon galaana, Oromoon tokkummaa qaba, Oromoon gara bal'eessa galaanadha, ayyaantuudha, ayyaanas qaba. Galatoomaa isiniin jira warra abbaa miidiyaa kanas. Tolee ulfaadhaa yaana gaarii isiniif. Ameen. Tolee guddaa galatoomii baga geessee eessarraa dhufte? Ani maqaan kiyya Kabbabaa Xaafaan jedhama. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Dandii magaalaa Gincirraa hin dhufe. Ayyaana Irreechaa kan bara kanaa haala akkamiin argite? Maaltu sitti dhagahame? Irreeffattee jirtaa? Baay'ee namatti tola. Irreessi bara 2017 kun baay'ee namatti tola. Baay'ee humnaa ol baay'ee namatti tola. Irreessi hora Finfinnee baay'ee nama gammachiisa. Baranaarra bara darbeerra baranaa baay'ee namatti tola. Kanaaf immoo irreessi irree keenya, nageenya keenya, misooma keenya, irreessa keenya ammas gara fuulduraatti cimsinee kanaa olitti qeerroof qarree keenya taanee maanguddoo keenya taanee cimsineetoo irreessa keenya itti fufuu qabaan jedha. Tolee ayyaana gaarii siif haa ta'u. Galatooma isinillee baay'ee isin galateeffanna galatooma. Tolee baga geessanii baga ayyaana Irreechaa kan bara 2017 nagaan geessanii eenyu jedhu eessarraa dhuftan? Ayyee galatoomii baga isinis nagaan geettanii anka dhufe godina Gujii Lixaa Aanaa Abbaayyaati. Maqaan kiyya Abbaa Gadaa Eebbisaa Badhaaneen jedhama. Godina Gujii Lixaa Aanaa Abbaayyaarraa dhufe. Mee maaltu sitti dhagahame guyyaarraa? Guyyaa kana wanti natti dhagahame ilmaan tiyya guutuu walitti argachuu kiyyaaf galata guddaa qaba, gammachuu guddaa qaba. As keessatti Oromoo hundi sabaaf sablammii qabate amala gaarii akkas jiruun dargaggeessi keenya safuu Oromoo qabuun kunuunfatee sabaaf sablammii qabate asitti argamuu keenya kabaja Abbaa Gadaatillee kabaja dargaggeessa keenyatillee. Kanaaf gammachuu baay'ee qabna. Asitti immoo bishaan jechuun namni bishaan malee jiraachuu hin danda'u. Irreecha jechuun ammoo humna kanaan Oromoo walitti baay'ee humna kana qabuun asitti argachuu kiyya gammachuu guddaadha. Mee ayyaana Irreechaa kan bara kanaa baroottan darbanirraa maaltu adda taasisa? Ayyaana bara kanaa kan baroottan darbanirraa kan ala taasisu isuma Finfinneedha. Finfinneen adda taasisa. Finfinneen tokkoffaa wannaa isaa handhuura ishii irratti abbootii gadaa waliin ba'anii haati siinqee waliin ba'anii waliin maraatiin walgahii taa'uu jechuun inni kun adda isa taasisa. Tokkoffaan ammoo magaalli Finfinneetu isumti ishii jijjiirama guddaa argamuun ishii namni kun jijjiiram ijaarsa manaa ta'ee jijjiiram ijaarsa daandii ta'ee wantoonni jiru baay'ee nama dinqisiisa, baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Ka isa adda ta'u ka biraa namoonni biyya alaatii dhufan guddoon jiranii gosti baay'een as keessatti argama. Inni kun adda godhaa jechuudha. Kanaaf ammal tokkummaa nageenya dargaggeessi keenya, dargaggeettii keenya, jaarsolii keenya, abbootii gadaa keenya tokkummaan kun akka itti fufu, tokkummaan kun kadhannaa waaqaa guddaa akka nu barbaachisu, akka duuti nu keessaa baatu, akka ajjeechaan hamaan nu keessaa bahu, akka dhibeen hantuu nu keessaa baatu, akka Oromoon kun akkana wal dhaggee lafa tana hidhatee akka irreechi tokko jedhe tokkummaa kana itti fufsiisuu qaba jedha. Ulfaadhaa ayyaana gaarii ayyaana bilqiisa. Fataa horaa bulaa Gujii koottaa damma nyaadhaa booka dhugaa warqii fudhadhaa jenna. Ulfaadhaa baga geessanii eessarraa dhuftan? Ani godina Gujii Lixaa Aanaa Abbaayyaa irraan ka dhufe ani hayyuu yaa Gujii Aloo Mokkonnaati. Tolee ayyaana Irreechaa kan bara kana akkamiin argitan mee irreeffattanii jirtu? Ayyaana Irreechaa kan bara kana akkittiin ani arge Finfinneen boontee gara abbootiitiin misa guddaa argattee gara abbootii gadaatiin misa guddaa argattee rooba dansaa argattee nagaa dansaa argattee doktora dansaa argattee Finfinnee handhuura Gujii ta'uu uummata kana kan kamileenatti lakkanne gammada kanaaf asi dhufuu baay'ee na gammachiise. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ayyaana gaarii ta'uuti. Ayyaana gaarii ta'u kana keessatti Oromoon yennaa waaqa kadhatu dhukkuba hin cassa, waraanan balleessa, hammeennan balleessa, nagaa deebisa, Itoophiyaa tokkoonsa. Oromoon gaari isaa guddaa, haali isaa guddaa, abbaan gadaa, kallachi isaa guddaa,
wanni inni kadhateen dhaaramtu wanni inni jedheen baafa namarran dabartu dhukkuba ma dabarsa dhiboo antuu dabarsa kanaan immoo wanni amma adda ta'e wanni Oromoo kadhaa irratti tokkuffa wanni Oromoo waan dubbate irratti arnya qaba misa qaba mirga qaba rooba qaba gabbinna qaba amma nuti aanaa Abbayyaa irraa dhunnee Finfinneen immoo amma boontee jirti amma achillee nuu boontii Finfinnee haga biyya alaa sadarkaa biyya alaa faranjii waliin walqixxootti kadhaan irrichaa kun irrichi waan irritti jechuu irrichi waan guddaa nuu fida jechuu kanaaf amma nuti godina Gujii Lixaa aanaa Abbayyaa irraan kadhunneef aanaa Abbayyaa kun misa loonii qaba misa qonnaa qaba albuuda adda addaa qaba qulxummii hin qaba barannoota keessaan immoo yuunivarsiitiif keessaa qaba Oromoo ol guddatu jirtu Oromoo ol guddatu san immoo adde Abbebechi Adaanechi Abbebechi isiin akka dhutte aanaa Abbayyaa san keessa ejjite abbaa gadaa keennaa kana bira dhutte lafti suni akka isiin boontu akka isiin gabbattu akka amma Finfinneen gabbatte akka isiin gabbattu haati handhura Oromoo tana boonsite tuni Abbayyaa akkasiin boonsitu kan barbaade Abbayyaa akkasiin boonsitu abbaa gadaa keennaa kan akkasiin dhutte cinaa dhaabbattu ka barbaade qaalluu qabna qaalluu kennaaf abbaa gadaa keennaa isaanii eebbisanii eebba argatanii qaalluun kun qaalluu qaldiitii moti qaalluu qumbii gadaa kana sooru qaalluu gadaa kana wayyoonsu cinaa dhaabbatte lafa Abbayyaa san cinaa dhaabbatte kaatee diriirsite akasiin eebba isii kennine achi deebitu feenaan abbootiin gadaa Gujii Aloo Mokkonnaa. Daawwattoota wiirtuu miidiyaa ammallee waliin turtanii nu daawwachaa jirtu jennee abdanna uummanni ammallee irreeffannaa isaa geggeeffachaa jira jechuudha iddoo adda addaarraa walitti yaa'uudhaani. Akkuma argaatiniin jiru hawaasni bal'aan as magaalaa Finfinnee hora Finfinneetti argamuudhaan haala adda ta'ee fi haala ho'aa ta'een ayyaana irreechaa kan bara 2017 haala adda ta'een irreeffataatiin kan inni jiru. Egaa sabootaa fi sablammoonni hedduus asitti argamaniitiin kan isaan jirani. Hawaasni bal'aan godinaalee hedduu irraa godinaalee Oromiyaa hunda irraa asitti argamanii faaya aadaa Oromoo uffata aadaa Oromoo guutumaan guututti asitti kakutaa hundaa argineetiin kan nuti jirru baay'ee miidhaganiitiin kan isaan jiran jechuudha. Egaa sagantaan keenya ammas akkuma itti fufetti hanga xumuraatti nu wajjin ta'aatiin nu daawwadhaa isiniin jenna. Baga geessanii eessarraa dhuftanii eenyu jedhu? Ayyee ani Biiftuu Girmaatiin jedhama kan inni dhufee Adaamarraa jechuudha dhaaltuu Arsiiti. Ijoolleerraa achi kan dhufne achirraa dhufne jechuudha magaalaa Adaamaartirraa. Irreessi baay'ee namatti tola. Kan bara dhingadaatilla kan baranaa immoo baay'ee natti toleetiin jira dhugaa. Finfinneenis immoo akka ajaa'ibaatiin kan ishiin nu simatte baay'ee dhugaa baay'ee natti toleetiin jiraan jedha. Irreeffattee jirtaa mee maaltu sitti dhaga'ama? Eeyyee dhugaa sirriitti irreeffadheetiin jira. Bifa ajaa'ibaa ta'een inni irreeffadhe dhugaa baay'ee natti toleetiin jira jechuudha. Asumaan immoo baga geessan namoonni an jedhuun keessattuu harmee koo aadde Baqqaluu Dassaalany baga geessan jedhaanii ana bira hin jirtu waan ta'eef Arsiitti argamti. Abbaa koollee akkasuma obboleeyyan koollee akkasuma uummata Oromoo hundaanuyyuu immoo baga geessanii ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u Bishooftutti immoo alagarraa jedhaan. Tolee ulfaadhaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ayyeeshi isiniifis haa ta'u. Baga ayyaana irreechaa bara 2017 nagaan geessanii eenyu jedhamtu walaa barrume. Ani Tsigereedaa jedhama Yaabeelloo irraa dhufe. Akkamii irreeffataniitiin jirtu akkamitti argitan ayyaana irreechaa kana? Irreeffannee deebinee amma irreeffannee irreessaan ogguma cufayyuun dhufna an bara 2017 kuni baay'ee namatti tola. Ogguma hoggaan akkuma hoggaan darbee dhufuun waanuma haaraa argaa deemta namni heddachaa deema. Namni naannoo biraallee irraa kibbaallee irraa gara biraallee biraa dhufaa jira. Baay'ee namatti tola. Hawaasa bal'aa bifa kana arguun kan keetiin maaltu sitti dhaga'ame? Namoonni hedduu dhufaniitiin asitti irreeffataatiin kan isaan jirani. Kaabaa kibba bahaa dhiyaa akkasuma naannoo hundarraa dhufaniitiin kan isaan jirani. Oromiyaan alattis saboota biraatirraa illee namoonni dhufanii asitti irreeffataatiin jiran waan ta'eef sansanii yoo argitu maaltu sitti dhaga'ame? Amma akka nam tokkootti irreechi kan Oromoo qofaa miti kan uummata bal'aa uummanni Itoophiyaa hunda dhufe kabajuu akka danda'uu fi tokkummaa keenya ibsaa jecha Oromoo qofaa osoo hin ta'in gosoota hunda kibbaallee kaabaallee irraa dhufanii yeroo kabajanu namatti tola. Irreechi keenya qofaan osoo hin ta'in kan nama hundaa waan ta'eef
namni hoggaa kanallee dhufin eegii jiraate hoggaa dhufu argee osoo dhufee irreecha kan irreeffate seenaa isaa baree osoo deemee natti tola. Tolee irra deebi'uun baga ayyaana irreechaa geessan. Baga walumaan nu ga'e. Tolee baga ayyaana irreechaa kan bara 2017 nagaan geessan mee walaa barru eenyu jedhamtan? Addiseen jedhama Adaamirraan dhufee baga walumaan nu ga'e jedha. Ayyaana irreechaa akkamitti argite irreeffattee jirta? Irreeffannee jirra ayyaanni baay'ee nama gammachiisa haala gaariidhaan haala bareedaadhaan bara bararraan yeroo maraa akkuma bareeditti kan bara naammoo hundarra adda Maaltu adda isa taasisa? Nageenyi isaa baay'ee nama gammachiisa tasgabbiin jira hundi keenya uummanni garaagaraa kaabaaf kibbarraa walitti dhufnee uummatni Oromoo saba bal'aa waan ta'eef gammachuudhaan kabajaa jirra isatti baay'ee gammadeen jira. Maaltu sitti dhagahame akka walii galaatitti as bakka kanatti argamteetiniin ayyaana irreechaa kana kabaju kan keetiin maaltu sitti dhagahame? Gammachuu guddaan natti dhagahama Oromummaa kiyyaan nan boona irreechi irree keenya ijoollee obbolaa keenya dargaggoon shamarreen baay'een qarreef qeerroon irratti wareegama baay'ee kafalanii har'a ga'uu keenyan baay'ee gammachuu guddaan qaba ibsuu hin danda'u. Tolee galatoon ammallee irra deebi'uudhaan baga ayyaana irreechaa kan bara 2017 geessan. Baga walumaan keenyaa eegi. Baga ayyaana irreechaa geesse. Galatoon baga waliin keenya uummata Oromoo guutuu fi uummata Itoophiyaa biyya keessatti biyya alaa jirtaniif baga ayyaana irreechaa bara 2017 nagaan geessan. Tolee mee ayyaana irreechaa kan bara 2017 kana maaltu adda isa taasisa? Ayyaana irreechaa bara 2017 baay'ee bareedaa fi faayamanii argamuu isaanii baay'ee namatti tola. Yeroo hundaayyuu ayyaanni irreechaa ayyaana addaa ta'ee fi ayyaana jaalala tokkummaa obbolummaan itti ibsamu irreechi irree keenya irreechi tokkummaa obbolummaa kan ittiin ibsamudha. Irreechi nageenya irreechi jaalala. Irreecha bara 2017 adda kan isa taasisu Finfinnee faayamtee argamuu ishiiti. Finfinneen bifa addaatiin bareeddee nu eddee baay'ee nutti toleera itti gammanneerra. Mee irreeffatteetiin jirtaa akkamimmoo maaltu sitti dhagahame? Amma irreeffanneerra ayyaanichi baay'ee bareedaa baay'ee itti gammadeera. Ayyaana bara 2017 bifa addaatiin kan kabajaatti jirru. Yaa nu irreeffannee dhufnee kun isaanii irreeffachaatti jiru baay'ee namatti tola baay'ee nama boonsa. Irra deebi'uudhaan baga ayyaana irreechaa geesse galatoom. Galatoomii. Tolee baga ayyaana irreechaa kan bara 2017 nagaan geesse mee eenyu jedhamtaa eessarraa dhufte walaa barru? Ishi ani maqaan kan koo Darajjee Jaallataan jedhama. Godina Jimmaa aanaa Botorxoollaa irraan dhufe. Ani baay'ee ayyaanni kun barana jechuudha. Bara hora Finfinnee namni achitti lolli ka'ee dhume irraa kaaseetani kan inni dhufuu jalqabe ayyaana kana jechuudha. Bara Finfinneen asitti hundeeffames immoo Finfinneen akka asitti irreeffatamu godhes bara sana kaasneeti kan ammas asitti jalqabne kan barana adda isa godhu barana Finfinneen magaalaa Ameerikaa Niiyorkii nutti fakkaatteeti kan duraan televezyiiniidhaan biyyoota Ameerikaa ilaalaa turre rabbiin mul'ata sana rabbiin as nu taasise isa gammadaan ture rabbiin ammas alhamdulillah shukrii rabbiin ga'uun jira ammas wanta nan itti gammadu keessatti uummanni keenya uummanni Oromoo sabni Oromoo walii galee inni ala jiru galee inni as keessa jirus wal kabajee golli Oromiyaa wal qooduu dhiisee tokkummaadhaan Oromoo akka ifatti baasu Oromoo kaleessa aadaan isaatiif duudhaan isaa cuqqaalamee ture har'a urtuu Finfinnee irratti giddu lamaan ishiitti ayyaana kana ayyaaneffannee Oromoon marri guyyaa har'aa obbareetii gammannee waan ofitti hojjennu dhabneeti kaleessa irraa kaanee akka barbaannetti taphannee akka barbaannetti fiignee akka barbaannetti halkan buluu kana cafaraa bullee egaan ani itti gammadeen jira baay'ee rabbiin galanni ta'uun jira mootummaa kanaafis mootummaa Dr. Abiyyiifis galanni guddaan isaaf ta'uun jira akkasitti nu faayee nu bareechee hayyuu Oromoo maraaf immoo galanni guddaan jiraaf ta'u gahee qabu asirratti gahee kan hojjechuu irratti ammas immoo tumsa Oromoon ergaan Oromoodhaa qabu Oromoon tokko irreeffatteetiin ni jirta ati akka walii galatitti irreeffattee jirta? Baay'ee natti dhagahame. Ani maa inni Oromummaa kan kootti sirna Oromoo wal jaallatu halluu adda addaa biyya biyyaatiin gola Oromiyaan wayyaa adda addaa illee Oromiyaan maran as keessatti argee beer-beerisabiin as keessatti argee baay'een itti gammadeetanii anitu wanti kun bakka utuudhuma oofuma wallaalee jira gammachuu keessa bayyan.
baay'een itti gammadee jira. Bara kana keessattuu baay'een gammadee isinis immoo warri miidiyaa ulfina guddaa qabdu nu bira dhaabbatanii nu kabajuu keessaniin nu faana ta'uu keessaniin ulfinni kan keessanii fi kan saba Oromoo maraa ta'uu jedheetanii ergaa kan koo asirratti dabarsa. Tolee galatoomii irra deebi'uudhaan ayyaana gaarii siifaa ta'u ayyaana irreechaa. Siniifis haa ta'u uummata Oromoo maraa baga ittiin sin ga'in jedha. Sabni Oromoo marri Hadiyyaan Tigraayin sabni Oromoo marriyyuu baga ittiin sin ga'e jedheetan asirratti dabarsaa. Uummanni Oromoo marri utuu waliin qoodin baga rabbiin ittiin sin ga'e jedheetanii asirratti galata galchaaf. Tolee ulfaadhaa baga geessanii eessarraa dhuftanii eenyu jedhu? Asumaan Finfinneedha. Jiraachuma mana magaalaa kanaati. Baay'een gammadaa. Waggaa meeqa baay'ee dhiibamne turre alaasitti gammachuun kun namni hundi as wal ga'eetoo ayyaana kana eebbifachaa fi galata rabbii dursee agabu bakka jedhaan. Isinis immoo wanna kana akka babal'isanii wanna kana jechuun baay'ee isinitti gammadan jedha bakka batametti. Ayyaana gaariidha. Waan gaarii agarree hanqa ayyaana immoo bara dhufutti immoo waan guddaa nu agarsiisu rabbi keenya mootummaa wajjin nu jiraachuu jedha bakka ishii. Baga geessanii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u ayyaanni irreechaa. Bakka ishii. Galatoomaa bakka ishii galatoomaa ishii. Galatoomaa. Tolee baga geessanii eessarraa dhuftani? Wajjumaanu baga geenne Oromiyaa lixaarraa dhumne Arsii lixaa jechuudha. Shaashamannee. Shaashamannee irraa dhumne baga ayyaana irreechaa waliin geenne uummanni Oromoo hundinuu baay'ee namatti tola. Gara fuulduraattis baay'ee bakka kanaa ol dabaluu qaba. Baay'inni uummataallee baay'ee tokko baay'ee kabaranaa illayyaa baay'ee tokko nama dabaltanii hundi dhiirtis shamarranis baay'ee uffannaan isaanii baay'ee kan garaagaraa baay'ee tokko das nama jedha baay'ee nurraas bareeda galatooma ulfaadhaa kan fuulduraatitti baay'achuu qabna Oromoon galaana waan ta'eef baay'ee namatti tola akkanumaan itti fufuu qabna dhaan. Maree hoo ka jedhu weeddisaan nu jedhame sagalee keessan. Marihu oh ya marihu ya marihu oh ya marihu oh ya marihu Kutairi fana mariu oh ya mariu Fadhaa ayyaana gaarii. Baay'ee galatooma das nama jettanii ulfaadhaa isin jaalanna. Tokkummaa keenya rabbi haa akkasuma waliin nu haga'u jecha kan bara kana irreecha 2017 kan adeemsisu uummanni biyyattii akkasitti bareeduun isaa fi kan faayamee akkasitti wayyaa aadaa gosa garaagaraa kan jiru akkasumas uummata naannawaa kibbaa kun yeroo akkasitti dhufanii baay'ee namatti tola. Ayyaanni bara 2017 kana kan namatti tolu magaalaan Finfinnee bareedina akkasitti faayamtee jiraachuun isheetii fi jala bultii bara irreechaa kanarraa kaasee hamma ammaatti kan namatti tolu nagaan jiraachuusaa fi irreechi kun nagaan xumuruusaa baay'ee nutti toleera. Baga geessanii eessarraa dhuftan? Ayyee baga wajjin geenye. Eessarraa dhuftanii? Finfinneerraa. Mee akkamiin argitan irreecha baranaa irreeffataniittu mini? Eeyyan irreechi baranaa adda bareedaadha. Baay'ee kan barreen gaddaarraa arramu baay'ee bareedaadha. Irreeffatteettaa gammaddeetta? Eeyyan baay'een gammadeera gara gootiin garuu. Anis Finfinneerraa hin dhufee irreechi barana በጣም ደስ nama jedha. በጣም ተለየedha. Kan baranaa fi kan baroota darbee maaltu adda taasisa? Adda barana. Kan baranaa? Maaliif adda ta'e? Shaggaa takabbaree das nameedha. Bakka. Anis shaggaadha. Hin bareeda. Baay'ee hin bareeda. Irreechi das mana jedha. Maaltu sitti dhaga'ame?
ደስ ጀራ gammadeera sirrii gammadeera das mana jedha Baga geessanii ayyaana gaarii isiniif tolee baga ayyee bagoojinu jenneerra galatooma. Baga ayyaana irreechaa kan bara 2017 nagaan geessan mee walaa barruu eenyu jedhamtu eessarraa dhuftan? Ani maqaan koo Lataa Tsaggaayeen jedhama. Kanan dhufee kutaa magaalaa Finfinneerraa dhufe. Ayyaana irreechaa bara 2017 kun akkuma argaa jiru kan uummanni Oromoo kutaa biyyoota adda addaarraa biyya keessaa biyya alaa dhufee wal ga'ee akka kanatti gaafa irreeffatu gaafa wal ga'u baay'ee yeroon argu akka kanatti baay'een gammada. Baay'ee natti tola. Ayyaana irreechaa magaalaa Finfinneetti kabajamu kan bara 2017 waan addaati baay'ee namatti tola. Maaltu adda isa taasisa? Wanti adda isa taasisu uummanni Oromoo nagaadhaan tasgabbiidhaan iddoo kanatti wal ga'ee akka kanatti gaafa irreeffatu jeequmsa tokko malee akkasitiin wal ga'ee gaafa irreeffatu keessi kun baay'een gammada baay'ee natti tola. Kun waan addaati. Akka kanatti uummanni Oromoo iddoo tokkotti walitti qabame jaarraa dheeraadhaaf otoo ayyaana isaan irreeffatiin otoo wal hin ga'in jaarraa dheeraadhaaf cunqursaan adda addaa irra ga'ee otoo hin irreeffatiin turuunsaa seenaadhaanis dhaladhee hanga argaa turetti hanga guddadhee argaa turetti sinan beeka. Amma garuu sun hafee jaarraan sun achitti hafanii hanga amma akka addaatti ayyaana kana hundumtuu wal ga'ee gaafa irreeffatu kun baay'ee waan nama gammachiisudha. Mee uffata wal fakkaataa uffattanii baay'ee isinirraa bareedeetiniin kan isin dhuftaniitiin jettan irreeffattanii jirtu? Irreeffannee jirra hundi keenya wal geenye irreeffannee jirra. Mee maaltu isinitti dhaga'amee iddoo kanatti argamtaniitiin irreeffatu keessanii? Iddoo kanatti argamnee irreeffachuu keenyaaf wanti nutti dhaga'amu nuti hamilee tokkodhaan uffata aadaa gosa tokko hojjechiifannee gaafa wal duukaa deemnu bareedinni keenya akkasitiidhaan uummanni uffata aadaa godinoota adda addaa hojjechiifatee wal duukaadhaan akka kanatti dhufee gaafa iddoo kanatti ayyaana irreeffatu baay'ee namatti tola. Nus baay'ee gammanneerra kan bara 2017 kan addaati akka kanatti hundi keenya gammannee kunooti ijoolleen hiriyoonni koo kunoo kan duukaa jiranii halkanillee iddoo kanatti dhiichisaa bulle nuti jala bultii dhufnee dhiichisaa bulle amma kana booda gara magaalaa Bishooftuutti mallaa jechuudha. Ayyaana irreechaa horaar sadee irreeffachuudhaaf jala bultii gara magaalaa Bishooftuutti maluudhaaf sa'aatota murtaa'an booda qophiitti jirra. Mareehu mareehu yaa mareehu yaa mareehu 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 nuftee antalu mareehu yaa mareehu mareehu yaa mareehu yaa mareehu ayyaana ogaa yaa mareehu yaa mareehu 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 ayyaantutu argaa yaa mareehu yaa mareehu 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 irreecha irreeffannaa yaa ijoolleehu yaa mareehu 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 aadaa cimaa qabnaa yaa ijoolleehu yaa mareehu mareehu mareehu. Tolee galatoomaa irra deebi'uudhaan baga ayyaana irreechaa kan bara 2017 nagaan geessan galatoomaa.
galatooma waggaa waggaadhaan uummata keenya bira dhaabadha. Uummata keenya bira dhaabadha. Saba biraan gaa isinis kan sabaaf dhaabatu ta'a. Galatooma uummattoota biyya keessaaf biyya alaa jirtan warri dhufuudhaaf haalli isin hin mijanne warri daandii irrattis haalli fageenyaa isaan dhorkee bakka jiranitti baga ayyaana irreechaa bara 2017 nagaan geessanii ayyaana gaarii. Daawwattoota wiirtuu miidiyaa ayyaanni irreechaa haala ho'aa fi hedduu namatti toluunidha kan inni kabajamaa jiru. Uummanni Oromoo iddoo adda addaarraa walitti yaa'uudhaan akkuma isin argaa jirtan ammallee irreeffachaa jiru jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa as Hora Finfinneetti argamuudhaan sagantaa bareedaa ayyaana irreechaa ilaalchisuudhaan isin biraan gahatiniin turre kan hanga ammaa daawwattanidha. Kan isin biraan gahatiniin turre Ansooniyaa Muhammad Margee Tasfaa wajjin ta'uudhaan gama ogummaa kaameraatiin Tolisaa Bultiitu ture. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya nuti gamanumaan nagaatti isiniin jechaatiniin ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Salitti nan gadi. Foto mana kasih normal ya, bro.